kamiin baqachuu hin dandeessan. Amma kanas immoo akkanatti maqaa gurraachisuu hin qabdan. Maaliif dubartoonni illee lafatti dogoggoraa oolan baay'ee jira waan ta'eef dhiirris namni hundi hin dogongoru. Shamarranis immoo taanaan namni hundi hin dogongoran garuu ammuma dhiirri dogongore jettanii maqaa balleessaa hojjetan kana keessan akka kanatti jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamaraa mistira akkasitti gadi waliif qabu malee baasanii osoo dubbatanii baay'ee jira. Ani fakkeenya amma namoota baay'ee namoota hedduudha fakkeenya ta'uu danda'a yookaan namoonni baay'ee lakkaa isaanis nama akkanaati jedhanii irraa barachuu kan danda'an jechuudha. Baay'ee keessan isiniin beeka waan ta'eef Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guuturraa faa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa kan maatii koo turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraa na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessan hin oolu akkuma jalqaba irratti suuraa kana irratti agartan jechuudha. Micayyoo kana yeroo baay'ee waa'ee ishii karaa miidiyaa garaagaraatiin jechuudha. Keessattuu karaa TikTok irratti yeroo baay'ee jechuudha liivii hiyyaala nan galaa akka chaansii yoon irra dhufe jechuudha. Anaa guyyaadha dhihee baree ishee argee jechuudha. Isheedhuma waa'ee dhiiraa irraa dubbattu qofan arga jechuudha. Dhiittee yoo bariite jechuudha. Bakka ajandaan ishee waa'ee dhiiraa qofa. Micayyoon kun dhugaan isiniin jedhaanii ergidhanyaa ta'ee kanan isinitti himu dhugaadhaan jechuudha. Parsantii 100% jiiltee jirti. Waa'ee dhiiraa wal qabateen baay'ee jiiltee yookaas dhugaan isiniin jedha baay'ee nama hubameedha. Haa ta'u nama barsiisuu ishee waan gaariidha. Namni waan narraa hargee tokkorraa yookaan badii tokkoo fi isarra gahee tokko dabarsee namarraa barsiisuu waanuma jiru. Haa ta'u malee immoo garuu yeroo hunda hamma kana duuchaatti yookaan hamma kanattis immoo dhiira balaaleffachuun gaarummaa hin qabu. Maaliif tarii obboleessa qabdi isheen illee abbaa qabdi. Maaliif jennaan hunduu ilma dhiirati waan ta'eef jechuudha. Kallattii tokko bichaa dhiira qofa nama badaa tokko taasisna yoo jennes hin danda'amu. Maaliif jennaan nutilleen harka caalu guyyaadha guyyaatti dogoggorri keenya baay'eedha waan ta'eef kanaaf yeroo nama barsiisuudha kaan immoo fakkeenyaaf yookaan mucayyoon kun nama sirriitti ofii isheeti akka miidhamte akkanatti iyyuu ni beeksisa jechuudha. Dubbii afaan isheetti irraa jechuudha. Deddeebitee guyyaadha guyyaatti yookaan lafa dhihee baree waa'uma dhiiraa yookaan bakka akka namni dhiira jibbu akka dhiira balaaleffatan kan barsiistu malee fakkeenyaaf bukkee qabdee yookaan miidhaa isheerra ga'e. Maaliif namni illee irraa barata waan ta'eef jechuudha. Akkattiin miidhamte dogongorri ishee eessatti akka ta'e maal dogongorte ofii isheeti yoo maaliif jennaan nama ta'ee namni dachee kanarra dhaabbatee deemu namni dogongorri hin jiru hin dogongora waan ta'eef dogongorri immoo dhiira shamara hin jedhu nam kan biratti iyyuu dogoggorri ni jira jechuudha. Kanaaf dogoggora sana kan dhiiraa bichaa osoo taasisuu baatte keessattis shamarran iddoo kamitti dogoggora qabu dogoggorri keenya yoo maalinni bakka sanatti illee itti himaa osoo deemte fakkeenyaaf amma warri liivii kee jala taa'ee dhageeffatu sun jechuudha. Dhiira qofa akka balaaleffatan taasisurra dogongorri isaanii yoo eessatti akka ta'e sumarraa dabalatee maaliif dubartiidha waan taateef dogongorri keenya eessatti dhugaan isin jedhaan parsantii 100% dogongora nuti guyyaadha guyyaatti dogongora oollu yookaan badii nuti irra oollu harka caalu warri dhiiraa irra noolan hin jedha. Maaliif jennaan nan argaani yeroo baay'ee jechuudha. Namoota baay'ee nan laala. Fakkeenyaan isinii fudhadha wanta karaa miidiyaa yookaan sooshaal miidiyaa karaa feesbuuk jenna qaqqabe jechuudha. Maaliif jennaan feesbuuka namaanii ufarkaa hin qaba. Feesbuuka sana nama sana immoo nan beeka. Nama sana saba iman beekuuf sana yeroo biraatitti gaafii isinitti taatanan ifan isinii godha. Amma akka inni abbaan sun suuraa dubartiitirraa qaba. Feesbuuka sanarraa piroofaayiliin isaa kan dubartiiti. Kaza keessaan galanii maal jedhaniini dubara amma piroofaayiliin ishee ollaadhe dhiira. Dhiiratirra jira piroofaayiliin kan dhiirati. Gaafa piroofaayilii ishee ala gadi galeedhaan immoo sirriitti bal'inaan wantoota qabatamaa nama sana ibsu hin jiru wantoota garaagaraatitti poostii ta'ee jira waan ta'eef jechuudha. Kana isiniin jechuun maaliif ananii nama suuraa mucaan sun irraa qabu ni beekti yookaas qaaman nama beekudha beekti waan ta'eef maal jettiin isinitti fakkaata dubartii dhalaa keessaan galtee kan isheen barreessituu fi dhugaan isiniin jedha maaliif jennaan mucayyoo sana hin beekti yookaan ijaan argaa hiriyaa isheellee ta'uu baatte nama ijaan argaatti beektu tokko sababa ta'eef
mucayyoo sana akka inni mucaan kun dogoggoree yookaan akkamittiin piroofaayilii kanarra kaa'achuu dandeessee maal baqa maal jedhee isin himare walumaa galatti wanti isheen itti haasoftu yookaan wanti isheen mucaa sanaaf barreessitu akka mucaan sun dogoggoree mucayyoo isa jalqaba yookaan hiriyaasaa taananu piroofaayilii irra godhate namni sun jechuudha ishee akka ishee jaalatu maaliif jennaan akka inni dogoggoru keessan galtee yeroo baay'ee irratti barreessiti malsi illee deebisaaf malsi inni deebisuuf malsi gahaadha nan qabamee irra jedhaan garuu kan isheen barreessituuf immoo jechuudha akka mucaan sun dogoggoru kan godhuudha jechuudha kanaaf obboloota koo dhugaan isiniin jedha gidiraa nuti irra oollu keessattuu dubartoonni jechuudha nama hunda isiniin jechuu miti dhiirris akkasumatti nama hunda miti namni dogoggoru jechuudha ni dogongora namni dogongoruun waanuma jiru ta'ee namni hone jedheetuma akka hojii isaatiitti itti bobba'ee namaaf nama walitti buusu yookaas immoo maallaqa nama nyaachuuf nama tokko immoo yoo nama sirriitti wal jaalatu tokko argine nama sana addaan baasnee yookaan kan ofii keenya godhachuu yoo ta'u baate immoo nama sana addaan baasnee jibba isaanii arguu kan barbaannu baay'ee keenyatu jira keessattuu ijoolleen dubartootaa dhugaan isiniin jedhaani eenyu jettanii na gaafattan jennaan tokko keessanii nam piroofaayilii keessan akkasuma suuraa keessanii nama qaaman sin beeku sababa ta'eef fideen laxxafee tooni jechuudha maaliif jennaan namoota biraatiif fakkeenya ta'a wanti kun namoonni hedduun irraa baratan jedhee sababa yaaduuf suuraa keessa nam fidee laxxafaan asirratti jechuudha maaliif dogongora keessa mee jalqaba dura ofii amanamummaa qabaadhaa dubartiin tokko ofitti amanamummaa qabdi taanan eenyummaa ishiitiin boonti taanan eenyuun olitti iyyuu jechuudha kabajaa ni argatti garuu bakka namni itti mul'anne tokko bakka akka seexanaatitti hojii seexanaat hojjettu taanan dhumni keessanillee hin bareedu maaliif jennaan nama goyyoomsu malee kan isin goyyoomsus baay'ee jira waan ta'eef maaliif namni waan facaafate haammataa jedha oromoon kanaaf waan facaafatan sababa haammattaniif hojiin keessan hojii gaarii sababa hin taaneef nama gaarii isinitti hin qabu isinillee jechuudha namni gaariin isin hin qaqqabu kanaaf yeroo baay'ee wanti micayyoo kana fakkeenya godhadhee dhufeef micayyoon ani amma akkana isiniin jedhu kuni liivii micayyoo kanaa jala teechee yeroo ishiin koomentii barreessituun arga jechuudha parsantii 100% jechuudha garuu karaa biraati wanti ishiin hojjetaa ooltu dhugaan isiniin jedha waan fokkataa waan hin bareenne jechuudha baqa nama wal jaalate tokko addaan diigu nama ija gaariidha wallaalu tokko akkam goone addaan baasna nama sana akkamitti gargar fageessina hojiin ishee jechuudha ni jirti sadi ta'anii jiru jarri kuni hojiin isaanii baqa maal jedhee isin hima badii namoota hedduu ijoollee dhiiraa keessaan galanii dubbisu karaa FB kanaani namoonni nun beeku si'an garuu namoota baay'eet isaan beekaa nama fakkeenyaaf jara sadan sana akkanatti parsantii 100% nan isaan beeka jechuudha suuraa isaanii hin qaba fidee laxxafuu nan danda'a jechuudha garuu namoonni viidiyoon kun akka chaansii isin bira ga'e isinillee warri maqaan keessan dhaamaa jiru fakkeenyaan gaafan isinii dubbadhu isiniif galuu danda'a jedhee yaada namni na beektan jechuudha na beektan sababa ta'eef wantoota akkasiirraa of qusadhaa maaliif jennaan amanamummaa qabaadhaa ijoollee dhiiraa keessan galtanii janajjantanii yookaas immoo wantoota hedduu jettanii dogongorsiistanii erga inni gara keessanitti garagaree immoo jaalala qabsiistanii namni sun taali laphee qulqulluun isin jaalachuu danda'a nama dhugaa na jaalatu yookaan na jaalatti jedhee yaada akkasii keessa galuu danda'a takka turtanii irraa garagartanii immoo nama biraa bira dhadhu maaliif hojii keessanii waan ta'eef waan badii malee waan gaarii dalagaa sababaan oolleef jechuudha namoonni waan akkasii gootan nama gaariillee fiddanii karaa keessanirra qabdanii hojii keessan kan barsiisaa yookaan kan tamarsiisaa jirtan wantoota akkasiitirra of eeggadhaa dhugaan isiniin jedha amanamummaa qabaadhaa eenyummaa keessaniin kooraa maaliif jenna nama tokko jaalattanii kan keessan taasifachuuf yookaas immoo fakkeenya namoota biraati irratti ilaaltanii nama sirriitti wal jaalatu tokko ilaaltanii keessa keessanirratti osoo koo ta'e jettanii hawwurra ofii keessaniis akkamitti nama jaalatamaa tokko argachuu dandeessan akkamitti parsantii 100% jaalalli namarratti ilaaltan sun mana keessan dhufuu danda'a isa gochuudhaaf namni tokko dursee eenyummaa isaatiin boonu lammaffaa ofitti amanamummaa qabaachuu gaafa nama tokko yookaan namummaa isaatiin wal baruu kaatanii isinillee eenyummaa keessaniin oskinaa kanaas irratti maal isiniin jechuu barbaadanii akkamittiin akka isiniif ifa isinii ta'u jechuudha namoonni baay'een suuraa namoota garaagaraa piroofaayila keessanirra kaa'attanii fakkeessitanii toonii namoota hedduu hin miidhina namoota hedduu hin dogongorsiisinaa namoota baay'ee karaarra qabdan maaliif isin hojiin keessan silumayyuu dogongora waan ta'eef namoota hedduu immoo dogongorsiisaa jirtan wantoota akkasiitirraa of qusadhaa dhugaa gaarummaa hin qabu maaliif jennaani namni silumayyuu wanti badaan tokko sammuu isaa keessatti seefii ta'ee jira namni sun
wanta akkasiisan ilaalcha akkasiisan deddeebi'ee sammuusaa keessa dhufataanani waan gaarii dalaguu hin danda'u hojiinsaa kana waan ta'eef. Kanaaf ani micayyoo kana biratti wantiin fakkeenya godhadhee dhufee sirriidha. Micayyoon kuni agartee jirti wanta ofiisheeti agartee nama gorsuu ishii bareedaadha. Maaliif nama gorsiti hin jedhu ani namni waan irraa barate irraa nama gorsaa garuu gisee tokko badii keessanillee faana himaatii akka namni irraa baratu dubartoonni eessatti akka dogoggorri keessan maal akka ta'e walumaa galatti akkasitti wal barsiisaa deema malee dhiira bichaa balaaleffattanii dhiira bichaa nama jibbamaa tokko yoo taasistan isinillee harka lama nutillee jechuudha walumaa galatti. Kanaaf obboloota koo maal jechuu barbaade tanaan asirratti jechuudha ofii keessanii nama tokko balaaleffachuudhaan duratti nuti hoo badiin keenya maalidha maal dogoggora shamarran hoo dogoggora hin qaban moo hin qaban wanta jedhan tokko akkasitti ifa wal bukkee qabaatii madaalaa dubbadha. Maaliif jennaan keessattuu gidiraa nuti beennu ijoolleen dhiiraa hamma kanayyuu jechuudha badaa miti jechuudha. Ijoolleen dhiiraa baay'inaan garaa laafan dhugaan isin jedha karaa isin qabdan irra qabda deemu waan ta'eef jechuudha. Namoota baay'ee dogongorsiistanii kayyoo isaa dagachiistanii kaatanii booda immoo ergee namni sun jaalala keessa galee booda duukaa deebitanii. Kanaaf namni sun immoo karaa biraatiin maaliif gidiraa sila nama tokko nama nagaa tokko gaafa tokko biratti waan badaa hojjetu namni sunillee irraa barata waan ta'eef kallattii jijjiirratee dhufee namni sunillee ijaa jalqabaa san isin irratti ba'a. Maaliif jennaan haala isin hin beekneen innilleen karaa biraatiin mangadii yookaan karaa jijjiirratee dhufeet akkuma sanatti sis jaalala si qabsiisee akka ammaati nama sana miitee biraa deemta innillee akkasitti miidhee maallaqa keessirraa fidatee ka'ee ammuma sana si gubee deema jechuudha. Maaliif jalqaba namni tokko ofii amanamummaa qabaachuu eenyummaa isaatiin boonu maaliif jennaan nama tokko gaafa jalqaba itti wal bartan eenyummaa keessan hin dhoksinaa. Eenyummaa keessan hin dhoksinaa akka jirtanitti maaliif boruu wanti sun kan dhugaa taataanan namni sun eenyummaa keessan gaafa sana nama biraatitti taatu taanan isee sokkuunsa sababa noolleef. Kanaaf fakkeenya namoota biraati irratti ilaaltanii jaalala akkasitti nama ajaa'ibsiisu yookaan jaalalli isaanii kun baay'ee dasa nama jedha jettanii kan namaa ilaaltanii keessa keessanitti qooda sinitti dhaga'amu jechuudha. Akkamittiin jaalalli gamasitti ilaallu sun mana keenya dhufuu danda'a namni sun akkamitti wal jaalataan nutoo maal gochuu qabna jettanii keessa keessan of gaafachuu qabdan. Maaliif jennaan isaan nama wal jaalatu sana yookaan jaalala sirriitti nama qannaasu sana waaqayyoo kennaaf tokkoffaa lamaan isaanii gaafa walitti fidu amanamummaa jarri sun lamaan qaban irraa ka'a. Sadaffaa immoo waaqayyo gidduu isaanii jira. Maaliif nama karaa dhugaa irra deemu waaqayyoolleen hin gatu karaa isaa itti agarsiisa sababa ta'eef jechuudha. Kanaafuu baay'een keessan ijoolleen dubartootaa hunda jechuu miti dalagaa sinirra ooltan jechuudha. Ani bakka sanatti yookaan bakka san bu'ee gaafan dubbadhu ijoolleen dhiiraa amma sana jechuudha. Gidiraa hin beekan inni isin jedhaan walumaa galatti waanan argirraa ka'een dubbadha waan ta'eef nuti gaafa yaannullee jechuudha ilaalchuma tokko kallattiidhaan bakka itti yaanne jennaan wanta sana amma goonee ilaallutti irraan deebinu jechuudha. Hin gamaggamannu duubatti deebinee wanti kun nu miidhaa boru nama sana yoo miidhee waaqarraa waan fakkeenyaaf amma namni suni miidhamee ka'ee yaa waaqayyo jedheeti nutti aara ta'e waaqni yoo nu qabaan deebi'ee toni hin qabamnaa nuti waan akkanaa kun boru nu qaqqabuu danda'a jedhaati keessa keessanitti itti yaada seefii godhaa laalaa dhugaan isin jedha. Namoota ijoollee baay'ee miidhamanii amma akka kanatti dubbatan kana irraa barsiisuun isaanii gaariidha. Garuu dhiira bichaa nama balleessaa tokko dhiira bichaa nama badaa tokko taasisuurra dubartoonni shamarran eessatti dogoggora qaban nutoo maal gochuu qabna maaltu nurraa eeggama jedhaati eenyummaa keessan yookaan ofitti amanaatii dubbadhaa wal bukkee qabaati. Maaliif jennaan namni ni dogongortanii jirtan miti. Dogongora keessa san dhoskitanii kan dhiiraa bichaa dubbattan yoo ta'e namni irraan baratu akka sanatti sinii galee. Dogongora lamaan ofii keenyatis kan nama sanaas wal bukkee qabneet yookaan wal bukkee akka namni irraa hubatutti dubbanna yoo ta'e namni irraa barata. Ni hubata namni illee jechuudha. Lakkaa bakka kan akkanaatitti dogongorri jira laata jedhee namni irraa hubataa jechuudha. Fakkeenyaaf dhiira fakkaattanii yookaas immoo hiriyaa keessan kan amma fakkeenyaaf hiriyaan teessanii baay'ee nama wal jaalatu tokko qabdi. Baay'ee sirriitti jaalatti nama sana innillee baay'ee ishee jaalataa jaalala nama sana addaan diiguudhaaf yeroo baay'ee dhiira fakkaattanii kaatanii micayyoo sana yookaan hiriyaa teessan karaarraa faa qabdanii kaatanii iddootti gaafa miiseejii isheetti barreessitan sana immoo jala deebitanii silaa hojiin kan keessa waan ta'eef fiddanii isatti ergitanii ishee sirratti janajjanti jettanii addaan baastan baay'ee keessan isin argeera.
baay'ee keessan fideenis footoo keessan asirratti laxxaba dhugaa namoonni irraa haa baratan isinii galee. Kanaaf wantoota akkasii sana wanta waaqayyoon hin jaalanne tokko dalagdanii kaatanii gaafa xiqquma badiin tokko sinirra ga'e dhiira balaaleffattanii akka kanatti maaliif jennaan obboleessa qabdan kan lafatti dhiira baqattanii qabdan abbaa keessanii akkasumas immoo namni irraa dhalattan of duuba garagaltan yoo laaltan dhiira kara kamiin baqachuu hin dandeessan. Amma kanas immoo akka kanatti maqaa gurraachisuu hin qabdan. Maaliif dubartoonni illee lafatti dogoggoraa oolan baay'ee jira waan ta'eef dhiirris namni hundi hin dogongoru shamarranis immoo taanaan namni hundi hin dogongoran garuu ammuma dhiirri dogongore jettanii maqaa balleessaa hojjetan kana keessan akka kanatti jechuudha. Keessattuu ijoolleen shamaraa mistira akkasitti gadi waliif qabu malee baasan yoo soo dubbatanii baay'ee jira. Ani fakkeenya amma namoota baay'ee namoota hedduudha fakkeenya ta'uu danda'a yookaan namoonni baay'ee lakkaa isaanis nama akkanaati jedhanii irraa barachuu kan danda'an jechuudha. Baay'ee keessan isiniin beeka waan ta'eef waan akka kanaatirraa of qusadhaa. Dhiira bichaa badii isaa hin dubbatina. Kan keessan illee badiin eessatti akka ta'e wal bukkee qabaati. Dubbadhaa isiniin jechuu jaaladha. Namoonni jechinan jedhe kun isin muufachiisee yookaan eessatti jedhee isinitti dhagahame ifa isiniif ta'uu dide keessan nagaafadha. Koottati keessan nagaafadha rakkoon qabu. Asumaan piroofaayilii koo jalaan jechuudha. Yuutuuba koo piroofaayilii jalaan kan mallattoon kan hin jira. Linkiin kan feesbuuk illee hin jira. Kan tiiktook illee hin jira. Kan telegiraam illee hin jira. Achiin dhuftanii na argachuu dandeessan. Eenyuun akka taatan tokko keessanii sitti hima. Irraammoo nama barattan yoo ta'e ejjee keessumaa wanta jiru dubbachuu dandeenya. Kasanaan ala garuu yeroo baay'ee ammallee mana nama tokko mana nama lama akkasittiin akka nama sin arge kanatti sin argataanan jechuudha. Baaseen dubbadhaa fideen asirratti laxxafaan suuraa kan keessa. Namni akka irraa baratu jechuudha. Kanaaf namni garaa isin hin qate walumaa galatti namni yaada adda ta'e qabdan koomentii jalatti naa barreessaa. Namni yaada tokkootirraa kan tokkootirra hubata waan ta'eef kanaafiyyuu yoon dogongoree jiraadhe dhiifama naa godha. Dogongora dubbachuu hin qabdu kan jettanis yoo ta'e yaada keessan koomentii jala naa kaa rakkoon qabu nami fudhadhaa. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaan naaf turaa turtii gaariinis niin jedha. Maalumaafuu waaqayyo karaa isaatirra nu haa qabu jaalala nuuf haa kennu biyya keenyatti rabbi nagaa nuuf haa buusu turtii gaariinis niin jedha nagaan naaf turaa.